Dhabamsiisa balfaa fi faalama qilleensaa hir'isuun walqabatee bara darbee kaasee jiraattota magaalaa Finfinneef hubannoo kennaa jiraachuu hojii geggeessaa olaanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee obbo Didhaa Dirribaa turtii EMN Plus waliin taasisaniin himanii erga hubannoon uumamee hawaasni magaalaa isaa fi naannoo isaa sirnaan akka eeggatuuf hordoffiin walirraa hin cinne taasifamaa jiraachuu eeraniiru. Keessumaa faalama sagalee walqabatee hawaasni hubannoo akka qabaatuuf hojiin hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Faalamni sagalee hamma gurra namaa duuchuutti ga'a. Hamma ulfa garaa baasuutti ga'a. Hamma namni dhukkuba narviitiin, dhukkuba adda addaatiin jeeqamee hamma inni qabamutti geessisuu danda'a. Kana namni hin beeku. Kana hubachiisnee jirra jechaadha. Hubannoo irratti kennameera. Hubannoon kun galma gaheeraa miti garuu yeroo isaatti amma hubatamuu qabu hubachiisnee jirra. Faalamni nu dhaqqabeera. Nurraa ittifamu jedhee gara waajjira keenya gara abbaa taayitaa eegumsa naannoo sadarkaa magaalaas sadarkaa kutaa magaalaas dhufu baay'achaa dhufeera. Kana jechuun maalinni hubannoon sun amma tokko lafa qabachaa jira. Namni mirga isaa beekaa jira. Dirqama isaas beekaa jira jechaadha. Erga hubannoon kennamee booddee namootaa fi dhaabbilee dambii lakkoofsaa 180 muraa 2017 hojiirra oole cabsuun balfa seeraan ala dhabamsiisan irratti abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee waliin qindaa'uun tarkaanfii barsiisaa fudhachaa jiraachuus hubachiisaniiru. Namoota sadarkaa kaawwamsa irra darbanii laga faalan dhangala'aa adda addaa karaa kaan booyii yookaan ujummoo uumuudhaan gara lagaatti geessu. Isaan kana hordofne kaan immoo tiriitimenti pilaantii isaanii guutumaan guutuutti otoo hin fayyadamin waan hin qulqulloofne gara lagaatti dhiyeessu. Yeroo san yoo waan achi keessatti mul'atu sun hazardees keemikaal yookaan keemikaala balaafamoo warra jedhan keessatti mul'atan haga miliyoona tokko adabsiisa. Xiqqoon shimmoo 2,000 jechaadha. Nam tokko bakka hin taane dhaabbatee fincaa'ee yookaan immoo kan of qulqulleessoo ta'e gara qarshii 2,000 jechaadha adabbiinsa. Faalama qilleensaa aara konkolaataa keessaa ba'u hir'isuufis dambiin qophaa'e waan jiruuf erga dambichi hojiirra oolee kaasee konkolaattota hanga ayyamameen ol aara naannawaa faalan gadi lakkisan tajaajila akka dhaaban ni taasifamaa jedhaniiru obbo Didhaan. Konkolaataan kun waggaa 5 hojjetee waggaa 10 hojjetee 20 hojjetee aarri inni baasu sun istaandaardii nuti keenya san ol yoo ta'e istaandaardii kana akka biyyaatti kan kaawwame. Isa kan faallisoo ta'e konkolaataan kun sirreeffachuuf hin dirqama jechaadha. Yoo sirreeffachuu dadhabe tajaajila ala ta'a. Yeroo hin kennamaa fi yeroo san keessa tajaajiluu san keessa yoo sirreessee istaandaardii jedhametti yoo deebise hin hojjeta. Kanatti deebisuu dadhabe immoo tajaajila ala ta'a. Dhuma irrattis hawaasni balfa jajjaboo fi dhangala'oo adda baasuun namoota balfa qulqulleessan itti kennuun balfi irra deebiin faayidaaf akka oolu gumaacha isaanii baachuu akka qaban obbo Didhaa Dirribaa dhaamaniiru.